raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Baqqalaa Abbabaa Gabra Maariyaam. Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya. Kun qophii keenya idilee seenaaf seexaati. Sagantaa keenya irraa kanaan kan isinii dhiyeessinu seenaa gooticha Oromoo obbo Baqqalaa Abbabaa Gabra Maariyaami. Seenaa goota kanaa kitaaba Hambaa Abbaa jedhu kan barreessaa Tasfaayee Dhaabaa barreessarraa fudhanne. Akka sagantaa keenyaaf ta'utti kan qopheessee Dubee Wayyeessati kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Qabsaan goonni Oromoo ayyaana qabeessi ilma sabaa hayyuun gochaan beekamu Baqqalaa Abbabaa abbaasaa obbo Abbabaa Gabra Maariyaam Jamboolaa Gadaa Waaqayyoo warra Mareenaa fi haadhasaa Aadde Daangulee Tulluu Dabal Jibittii irraa godina Shawaa Dhiyaa Aanaa Amboo bakka Kuree jedhamutti kuttaayee Liiban hortee Oromoo Maccaa irraa dhalate. Baqqalaan yoo guddatee of beeku jallina sirni nafxanyaa hawaasa isaa irratti raawwatu argaa waan guddateef keessoon isaa quuqamaa waan tureef umuriin isaa qaqqabee mana barumsaa gallaan humna qabuun qabsoo diddaa gabrummaatti dabalamuun barattoota hangafoota isaa waliin sochiin inni taasisaa ture sochii har'a jiruuf bu'uura ture. Uummanni Oromoo nageenya kan argatu garbummaa keessatti otoo hin taane bilisummaa keessattidha kan jedhu Baqqalaa Abbabaa garbummaa uummata isaa irratti fe'ame darbee irraa gatuuf qabsoo cimsee itti fufe. Pirezidaantii mana maree barattootaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Amboo kan ture ilmi sabaa waan yaade fi waan itti amane milkeessuuf tasuma duubatti hin deebi'u ture. Sochii barattoota Amboo abbummaan miseensa waldaa walgargaarsa Maccaa fi Tuulamaa ta'ee Alamuu Qixxeessaa, Zawgaa Boojiyaa, Argaa'uu Dinqaa, Xilaawun Hirphasaa, Waldayyesuus Mangashaa, Dhiyanaa Kafanii, Daraaraa Kafanaa, Baqqalaa Seexaa, Xilaawun Gabra Tsaadiqii fi gameeyyii ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiif dhamaan faana hojjechaa akka ture seenatu ragaa ba'a. Baqqalaa doorsisuun ofii deebi'anii mataa dhukkubsachuudha. Namoonni kennaa addaa fi dandeettii guddaa osoo qabanii uummata isaanii tajaajiluuf weerartuu wayyaanetiin milkaa'uu kan keessaa Baqqalaa Abbabaa isa tokko. Hariiroon qabsoo Baqqalaan qabsaa'ota Oromoo faana qabu hedduu cimaa fi si'ataa ture. Haalli ittiin Baqqalaan uummata Oromootti siqee amansiisuu jaalalaa fi ulfina safuu fi safeeffannaa Oromootiin waan ta'eef uummata Oromoo biratti kabajaa fi ulfina guddaa qaba ture. Baqqalaa fuula isaatu haasaa nama amansiisa. Baqqalaan dhalootas toleetu dhalatee qajeelee miidhaa hawaasa isaarra jiru irraa mulquuf yeroo barataa ta'ee barachaa jiru qabsoo Oromoo eegaleen bu'aa ba'iin keessa darbee hedduudha. Beela uummata wallootiif barattootaa fi hawaasa kakaasuun lubbuu hongeen duguugamaa jiru du'arraa baraaruuf hojiin inni hojjetaa ture baraa baratti dhalootatti kan dagatamu miti. Dubbatee nama amansiisuuf hojjetee karaarra nama buusuuf humna guutuu qaba ture. Magaalli fi baadiyaan otoo isa hin hafin xiqqaa fi guddaa beekaa fi wallaalaa otoo addaan hin qoodin goota dhimma lammii fi biyyaatiif humna guutuun hojjetu ture. Baqqalaan yoo dubbatu taliila rooba. Miirri inni lammii isaa gargaaruuf qabu adda. Beela'uu uummata Oromoo wallootiif ciisee hin bulu. Ani asii nyaadheen bula lammiin koo walloo beelan duguugamaa jira. Boorana wallootu Oromootu beelan waadamaa jira. Waan qabnuun haa gargaarru beelli beellama namaaf hin qabdu jechuudhaan baadiyaa Oromiyaa keessa deemee uummata Oromoo dadammaqsuun deeggarsa funaansisee uummata wallootiif ergaa akka ture seenatu yaadata.
bara jaatamoota keessa sochii barattoota Amboo hoogganuun miidhaa sirni nafxanyaa uummata Oromoo irraan gahaa ture hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo faana hojiin hojjetamaa ture bakka har'a Oromoon irra jiruuf bu'uura ture. Gameeyyii ilmaan Oromoo innas turan faana namoota dadammaqsuun ijaaruun humna cimsuun sirna ture irratti diddaa adeemsisuun fuuldura dhaabbatanii ifatti qabsaa'uun hojii cimaa innasii ture. Diddaa barattootaa ture atoobisiin mootummaa Amboo irratti gubatee ture irratti uummanni yaada yoo kennu atoobisiin gubates kan keenya ijoolleen gubdes kanuma keenya ijoolleen keenya mana barumsatti nuuf deebi'uu qabdi jedhee maatiin barattootaa mootummaadhaan falmaa akka ture seenaa turetu ifoomsa. Baqqalaa Abbabaa barattoota 90 fudhatee bosona lixe jedhanii ololli ture hamaa akka turee fi sochii fi jeequmsi kun uummata yoo dabalate hedduu hammaachuu akka danda'u mootummaan waan hubateef barattoota atoobisii mootummaa guban gaaffii tokko malee hatattamaan mana barumsatti akka deebisan namoonni innas sochii barattootaa kana keessa turan sirriitti ibsu. Baqqalaa Abbabaa Gabramaariyaam sirna nafxanyaa badduu hawaasa koorratti fe'ame kana faana hin jiraadhu du'ee baduu naaf wayya akka jechaa ture hiriyoota isaa irraa hubatamee jira. Qabsaan gameessi Baqqalaa Abbabaa xinnaa guddaadhaaf goota ulfina qabu obbolee koo obboo koo maal isiniif ta'u jedhee ulfinnii fi kabajni inni dhala namaatiif qabu hiriyaan qabu ture. Gara jabeenyi diinni ilmaan Oromoo irratti raawwatu sochii fi qabsoo Oromoo ni cimsa malee hin laaffisu jedhee nama waltajjii kamirrattuu ifatti hadheeffatee dubbataa ture. Baqqalaadhaaf Oromoon hunduu dhiigasaati. Godina amantaa fi siyaasaan adda qoodamuu Oromoo baay'iseet balaaleffata. Oromoo kamiifuu kabajnii fi ulfinni inni qabu adda. Ni mararfata baay'ee jaalata haadhoo koo dhiiga koo jedheet masiifatas mararfatas. Bara namni hedduun of jibbee kan alagaa leellisu amantaa aadaa fi seenaa isaa dagatee kan ormaa faana soqolatee kaatu Baqqalaa Abbabaa of ta'eet Oromummaa isaatiif jiraata ture. Baqqalaan duuti laman jiru jiraa du'uurra jiraadhee wareegamuu naaf wayya maqaan koo boollaa ooltaa nama jedhu kutataa ilma Oromoo ture. Baqqalaan ijoon dubbii ani dhama'uuf seenaa hin duune hojjechuudha malee du'a hin oolle tiksuu miti nama jedhu ture. Baqqalaan eenyummaa aadaa amantii fi afaan Oromoo gita bittootan awwaalamee ture ifa baasuuf uummanni Oromoo akka dammaqu akka of beeku tokkummaa isaa akka jabeeffatu dammaqee mirga isaaf akka falmatu hojii seenaa qabu yoomiyyuu kan hin dagatamne humna guutuun otoo hojjetu diina harkatti kufee achi buuteen isaa dhabame. Baqqalaan afaan Oromootiin barachuu fi hojjechuun bu'uura bilisummaa ta'uu isaa hubatee afaan Oromootiin dhalli Oromoo barachuu akka qabu. Oromummaan hundeen isaa afaan Oromoo akka ta'e Oromoon yoo barate qofa mirga isaaf falmachuu akka danda'u Oromoon yoo barate qofa mirga isaaf falmachuu akka danda'u uummata Oromoo dadammaqsee ijaaraa ture. Har'a mul'ata Abbabaa Baqqalaa kan ture qabsaa'ota ilmaan Oromootiin yeroo milkaa'uuf hojjetamaa jiru kana keessatti Baqqalaan butamee dhabamuun isaa hedduu nama quuqa. Garuu kaayyoo isaa kaleessaa Oromoonni miiliyoonotaan akeeka isaarra waan jiraniif Baqqalaa butanii achi buutee isaa dhoksanis kaayyoo isaa dhoksuun tasuma hin danda'amne. Hayyoota Oromoo of dabarsanii fuulduree Oromoo mul'isan keessaa Baqqalaan isa tokko. Isa achi buutee isaa dhoksanis maqaan isaa boollaa oli. Dhalootatu baraa baratti faarsee ittiin boona. Falaasama jireenya dhalootaa dhaalchisanii darbuun jireenya bara baraati. Maqaan isaa lammii isaatiin baraa baratti yaamama. Baqqalaan goota jaalalaa tokkummaa fi bilisummaa ture. Nama kamiifuu duuti tokko hin ooltu du'a lama dhaabachiisotti du'uun garuu salphina. Seenaa hojjetanii ejjennoo ofiitiin darbuun garuu gootummaadha. Baqqalaan Oromoon galaana ta'uu nama amanuu galaana keessa dhaabatee dololloo ta'uu goota hin eeyyamne kutataa ilma Oromoo faayidaaf otoo hin taane eenyummaa isaatiif achi buuteen isaa dhabame ture. Tapha qabsoo taphachuufii miti. Baqqalaa Abbabaa daa'imaa fi jiruusaa jaalatuu fi kabajurra of dabarsee qabsoo uummata Oromootiif kan of kenneef faayidaa dhuunfatiif miti. Faayidaa waloo ilmaan Oromootiif malee falmaa bilisummaa fi walqixxummaa dhala namaa kan ture Baqqalaa Abbabaa jireenya isaa guutuu yeroo namni kamuu waa'ee Oromoo maqaa dha'uu sodaatu sodaa malee waltajjii kamirrattuu itti bu'ee nama dubbatu sodaa kan of keessaa hin qabne mallattoo fi fakkeenya qabsaa'ota Oromoo ture. Baqqalaa Abbabaa jechuun leenca of dura malee qabsoo Oromoo irraa duubatti miliquun barbaanne ummata isaatiif fuuldura qajeeltummaa fi soroorummaa goota qabu qajeelaa yaada qajeelaa abbaa ijoollee 15 ture. Daa'imman hamma kanaa ummata isaa caalchifatee goodatti ijoollee isaa dhiisuudhaan otoo ibidda biran dabarfatin gatuudhaan yaada isaa gabbataa fi daandii sirriirra jiru goota duulee bosona biyya abbaa isaa lixe kana
sodaachisuu fi gidirsuudhaan kaayyoo isaarraa gootan deebifne mul'ata biyyaa fi lammii daa'ima qabu otoo hin guddifatin irraa miliqsuun dhokfame goota ilma illaammuu leeqaa kan dhaloota tolee dhalootas qajeelee goota waan itti amanirraa duubatti hin deebinedha Baqqalaa Abbabaa. Addunyaa kanarratti dhalatanii jiraachuun jiraatanii du'uun taatee uumamni nu badhaasedha. Jiraatti butamanii ummataa fi maatii ofii jalaa miliqfamuun hojii jallinaa waaqnis namnis hin feenedha. Baqqalaa Abbabaa firri isaa du'e jedhee hirmiin baafanne, du'e jedhee abdiin kutanne, jira jechuuf maaltu abdatameet, wareegameera jechuuf maaltu dhagahameet, waan sammuu nama dhiphisu, yaada namaa booressu, hojii jallataa jalloon hojjetu hunduu harkasaan dhabu. Garuu waan hundaa amananii fudhachuun nama rakkisa. Jiraatanii darbuun erga hin oolle garuu akka Baqqalaa Abbabaatti ejjennoo qabaatanii addunyaa kanarratti gonfoo kabaja Oromummaa, namummaa fi ga'umsa safartuu eenyummaa argatanii namoonni wareegaman anaaf yoomumayyuu qabeenya qaalii Oromoon qabduu fi bakka bu'iinsa hin qabnedha. Baqqalaa Abbabaa Oromootaaf qabsaa'ota Oromoo sarara jalqabaa irratti Oromummaa isaaniitiif wareegamanii dhalootaaf siidaa hiika jireenyaa fi safartuu namummaa warra gonfatan keessaa isa tokko. Baqqalaan maatii fi ijoollee isaatiif daawitii jireenyaa fuuldura isaaniitii dhabamuu hin qabne jireenyaa fi abdii isaaniit ture. Abdii jaalalaa fi tokkummaa mallattoo hunda galeessa jireenya namummaa ture. Garuu maal godhuree tasa butanii achi buuteen isaa dhabamee du'aa fi jireenyi isaa wallaalame. Waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaatti argamu keessatti hooggantoota dhaabichaa wajjin uummata tajaajilaa otoo jiruu ergama dhaabaa itti kenname fudhachuun waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa daannoo fi jibaatitti banuuf hojiif akka ba'etti ABO'n chaartarii dhiisee yoo ba'u akkuma meeshaa isaa fudhateen karaa silkaambaa walqixxeerran qaxxaamuree karaa walisoo cittuurra ce'ee meeshaa lolaa qabatee bosona biyya abbaasaa keessa waraana bilisummaa Oromoo jirutti makamuun weerartuu loltuu wayyaanee lafarraa duguuguun waraana adda bilisummaa Oromoo fudhatee gaara warra torban kuttaa'ee lixee lolaa akka ture seenatu addeessa. Lola yeroo dheeraatiin booda hojii siyaasaa hojjechuuf dhoksaadhaan giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinneetti hiriyoota isaa waliin galan. Baqqalaa argachuufis ta'ee beekuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Areenni isaa hedduu guddatee bosonuma biyya abbaasaa fakkaata. Haalli itti inni socho'uu fi namoota siyaasa Oromoo hojjetan faana wal qunnamuun haala bilchina qabuun ture. Yeroo hedduu Finfinnee keessas ta'ee Finfinneen ala ba'uun ilmaan Oromoo ijaaraa akkaatan ture. Haala hedduu bilchina qabuun diinuma cinaa socho'ee diinarratti tarkaanfii fudhachiisaa akka ture seenatu yaadata. Gootichi ilmi Oromoo Baqqalaa Abbabaa isa bosona jirus isa magaalaa jirus ijaaree yeroo dheeraaf otoo siyaasa Oromoo biyya keessatti gaggeessaa jiru diinni hiriyaadhuma isaa waliin hojjechaa turan keettoo jala keessiftee yoo Baqqalaa Abbabaa akka qabamu haala mijeessite qarshii 15,000 siif kennina jechuudhaan edda Baqqalaa kiyyoo keessa galchee namoota 9 faana otoo walgahiirra jiranii gaafa guyyaa 12 ji'a 3ffaa bara 1987 harka diinatti akka hin malletti edda kuffisee booda isaafis hin oolle qarshichas otoo hin fudhatin Baqqaluma waliin qabanii mana hidhaa Finfinneetti darbatan. Gootichi ilma Oromoo Baqqalaa Abbabaa hiriyaasaa waliin hojjetan qarshiin mooksanii qabamus yaanni inni harka diinaa keessa taa'ee dubbachaa ture kan garaa nama booressu ture. Mul'ata kee nama yartuu sin hubanneef yoo hirte kaayyoo ati galmaan ga'uuf dhamaatu karaattis jalaa gufachiisa. Ammuma isaa fi akkasaatti akka yaaddu itti fakkaata. Hojii siyaasa Oromoo haala gaariin deemaa ture. Hiriyaan koo qabsoo maallaqaa moofamee harka diinaa nu buuse. Kun immoo rakkoon qabsoo ilmaan Oromoo ilmaanuma Oromoo ta'uu isaa mirkaneessa. Faayidaa xiqqoodhaan moofamna. Mul'ata ilmaan Oromoo fageessanii ilaaluun hafee of jalatti deebisanii kaayyoo manaa ba'aniif dagatu. Walxaxu, wal sakaalu. Gufuun cimaan qabsoo ilmaan Oromoo ilmaanuma Oromooti. Na nyaachiftee ofiifis nyaatamte. Yaada goota keenyaa ture kan baay'ee nama quuqu ofumaan diina walitti ta'uu korokkodanii wal takaaluu baay'ee nama guba. Diinni ofii hamma waa'ee namaa yaaddoftuu fi dhiphattu ati yaada kee fageessitee tarkaanfachiisuu qabdaayu. Garuu maal godhuree Baqqalaa qabsiifte haati garaa. Baqqalaa mana hidhaa Finfinnee keessatti doorsisuun fannisanii reebanii gidirsuun fala akka hin taane diinni sirritti hubatee jira. Kaayyoo qaburraa reebichi maqsuu akka hin dandeenye sirritti qalbeeffataniiru. Hundagaleessa qabsoo Oromoo kan ture Baqqalaa Abbabaa Finfinneetti reebanii dadhabnaan qe'ee dhaloota isaa bakka maatii fi ijoolleen isaa jiran magaalaa Amboo fiduudhaan mana jireenyaa Raas Masfin weerartuun waraana wayyaanee keessa qubatte keessatti galchanii gocha dhalli namaa namarratti hin raawwanne irratti raawwatanii daakanii caccabsuun inni laafnan
masaraa mootummaa magaalaa Amboo jiruu fi ilmaan Oromoo keessatti reebamanii qalamuun keessatti kola'an keessatti galchan. Baqqalaa reebichaan akka malee dadhabee laafe masaraa mootummaa Amboo keessa nama jiruun dhidhiibanii innaa isatti fooyya'e fannisanii akka hin malletti reebu. Goonni kun afuura baafatee yeroo dubbachuu danda'utti yoo na ajjeeftan kalaqa haaraa waan hojjettanii fi argattan isinitti fakkaatin lubbuun ani qabu lubbuu goota Oromoo galaafataa turtaniitiin adda miti. Dhiigni koo har'a dhangalaasuuf qophooftan qabsoo Oromoo iticheet biqilcha malee summii ta'ee hin gubu. Dhiigni koo isin gadi naqaa jirtan kun garuu isinii fi dhaloota keessan balleessa. Dhiiga qulqulluu gadi naqaa jirtu. Warri lubbuu hawaasa kanaarratti hojjettanii hawaasa koo lafarraa duguugaa jirtan dhiigni ilmaan Oromoo dhangalaasaa jirtan kun summii ta'eet lafarraa isin fixa. Hin turtan harka keessan ni argattu. Kuni ooleen bulu dhiiga qulqulluutu iyya qe'ee keenyatti nu fixxanii qe'ee keessanitti dabaree keessan ni argattu. Yoo na ajjeeftan ani akka lamuu dhaladhettan laala. Baqqalaan homaattuu isaan hin maku akkanumaan reebanii dhidhiibu. Namichi achi keessatti dhidhiibu kun guyyaa alaa oduu funaanaa ooleet galgala akka waan baqqalaa irraa waa argatu baqqalaa isa reebaa oole dhidhiiba. Baqqalaan irratti dammaqeera homaa irraa argachuu hin dandeenye. Sodaachisanii doorsisuun fannisanii reebanii deebisanii dhidhiibuun baqqalaaf waan du'aaf garaa kutateef homaa itti fakkaatu. Ani harka keessanan jira na ajjeesuu dandeessu. Duutiin ani du'u garuu du'a gootaa akka ta'e sirritti hubachuu qabdu. Ilmaan Oromoo lafarraa finna yookiin sodaachifnee gadi teessifne jettanii yaaddan taanaan isin fayyaa miti maraattaniirtu. Dhiiga ilmaan Oromoo itti yaaddanii gadi naqaa jirtantu isin maraachaa jira. Waan hin taane fi hin yaadamne nu jettina. Ilmaan Oromoo galaanaan gogne qabsaa'onni Oromoo waraana mo'amne ummata Oromootiin ukamee waraana socho'uudha. Ani lubbuu takkittii qofa qabaachuu kootti nan gadda. Otoo 2-3 10 qabaadhe ummata koof otoo homaa hin hambifatin nan wareegama. Garaa kutadhaa qabsoo Oromoof taasisan keessatti rakkooleen dhufuu danda'an hedduudha. Bu'aa bayii dhufuu danda'an fudhachuunis dirqama qabsaa'ota Oromooti. Waan keessi ofii hin fudhanne sobaan fudhachuun jaalala dhugaa deebi'anii fiduuf miti. Haala kanaan of amansiifnee bilisummaa sammuu keenyaa eeguun dirqama. Garbummaa uummata irratti kufe irraa kaasuuf birmachuun rakkoo hawaasaa qooddachuun miidhama fida. Keessoo ofii saaxiluun dhugaa dhabuu fida jechuudhaan kutannoo qabu mul'isee iccitii kamuu otoo hin baasin ulfina isaa eeggatee reebichaan edda laaffisanii caccabsanii booda masaraa mootummaa Ambootii baasanii hoomechoo buusan. Hoomechootti baqqalaan qaamni isaa hunduu caccabee harkaan waa qabachuu akka hin dandeenye fi areenni fi rifeensi mataa isaa akka malee itti guddatee akka ture namoonni qaaman argan dhugaa ba'u. Baqqalaa Abbabaa nama lammiif dhalatee uummata isaatiif jiraate eenyummaa isaatiif butamee weerartuu waraana wayyaanetiin achi buuteen isaa dhabameedha. Du'ee fi jiraatiin isaa wanti beekamu hin jiru. Inni kaan hoomechootti ajjeefamee jedha. Inni kaan Tigraayitti fudhatanii galanii Oromoota hedduu faana achitti duguganii jedha. Inni kaan Finfinneetti lafa jalatti hidhaniitu achumatti irraaffatanii Oromoota hedduu faana fixanii jedha. Wanti qabatamaa ta'ee ragaan argame harka mootummaa wayyaanetti mana hidhaa keessatti reebamaa turuu isaa fi yoo nu faana hojjette bakka guddaa siif kennina jennaan nuti nama gumaati. Nama gumaa faana hojjechuu dhiisi ijaan isin arguun fedhu jedhee kaayoo fi ejjennoo isaatti cichee akka mana hidhaa adda addaatti gidiraa hamaa jala ture boodarraa achi buuteen isaa dhabamuu qofatu beekama. Waaqayyo gumaa isaa fi gumaa qulqullootaa hin gatin haa barbaadu. Xumurree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya seenaaf seexaa har'aaf qabanne kanumaan xumurra. Torban sagantaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti tura. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.